Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota caalii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aati kana geessan nagaa keessan jirtu nagaa koodhaan jira galannoo waaqayyoodhaaf haa ta'u baga jiraattan isiniin jedha hordoftoota koo akkam jirtu fayyaan keessan jirtu nagaa koodhaa galanni gooftaaf haa ta'u isiniin jedha kottaarraa baarbeekuu fi sanduuchii maqaan isaa baracha abbaatiin hojjedhan isiniin jedha. Asatti kun handaaquu fi murachaan jira. Deessa dariyya muraayira garuu saayilantiin godhee waraabee amma sagalee irratti isinii waraabaa jiran isiniin jedha hordoftoota koo murachaatiin jira. Kanaaf muraan jiran isiniin jedha. YouTube chaanaalii kiyya laayikii sheerii naaf gochuun dagatinaa warra raawwataatan maatiin nuuf ta'a warri maatiin naaf hin ta'in isiniin jedha hordoftoota koo walaa jajjabeessinuu walaa guddisuu aadaa godhannuun isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha warri sabiskiraayib naaf gootan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha hordoftoota koo. Handaaqicha keenya murachaa jirra kunoo murree fidnee nagaa hordoftoota koo kana fakkaatan isiniin jedha muraa jirra murree geessine immoo walitti deebinaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo kun asitti muree geechisee amma loomiin itti godhadha miicuudhaaf jechuudha. Miicuuf amma loomiin itti cammaqaa irraa gimmaasha loomii saniin booda kaliin hin jira kaliidhaan miica. Kalii fi loomiin fayyadame jechuudha. Sirriitti sukkuumnaa jechuudha kalii fi loomiidhaan amma mooyyotii qimamii qopheeffadheen jedhan isiniin jedha asitti baharaatii
asitti immoo soogidda maankaa tokko, soogidda sun ta'e shunkurtii jechuudha. Achitti kanan itti godhee shunkurtii daakkamaa asitti soogidda maankaa lama, asitti immoo hardii qopheesseen jiraan isiniin jedha maankaa tokko fayyadame. Asitti immoo heelii daakkamaa isaa jechuudha. Asitti barbarree immoo barbarreedha kana fayyadame asitti xiqqoo akka ho'isuuf jechuudha. Yeroo inni xabbasamu akka xiqqoo ishii nama gubuuf ho'u jechuun akka nama gubuuf jechuudha. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Asitti immoo qimamii barbeekiyuuti jechuudha. Inni kun adda isaatitti qophaa'aa bitamu. Garuu qimamii biraatis fayyadamee kan jira. Isa kanaanis hojjetamaa amman roobii isa tokko jechuudha. Roobii yookaan gootii tokko jechuudha kana fayyadame. Muluma isaa tan itti fayyadamu itti godha jechuudha inni roobicha. Kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota koo. Amma qimamii fi roobii waliin maknee shunkurtii daakkamaa osoo ta'uu baate ofii keessaniifis fireesh qopheessuu hin dandeecha waan ta'eef akkuma baxabbaxee geechiseen jira isiniin jedha hordoftoota koo. Asitti handaaqqoon qophaa'ee jira. Kan muramee miiccamee xaffafee tanan jira jechuudha. Asitti waliin isa makannaa waliidhaan qalaqqallee sana booda yoo waliin maknee raawwanneef takkuliidhaaf kan akkasii fi hanga sa'aatii tokkootis ta'uu hin danda'a, rakkoo hin qabu. Ani garuu takkuliidha kana firiijii keessa teechisa jechuudha. Daqiiqaa 30 qimamiidhaan erga wal maksiisee booda jechuudha. Asitti kun shaffanee kara firiijii galchuudhaaf isiniin jedha. Firiijii osoo hin ta'in tallaajaa keessa godha. Firiijiin aayisii godha waan ta'eef. Takkuliin booda walitti deebina. Amma kun qopheeffadhee hojjechaa jiran isiniin jedha. Itti diraan jira mukatti. Itti diraas hin jiran isiniin jedha hordoftoota koo. Xumurree immoo walitti deebina. Mana bakka yeroo baay'ee kana jedhamu miiccamaa muramaan firiijii keessa galfamaa deebiin mukatti godhama. Sana booddee immoo inni xabbasama jechuudha. Kana fakkaataan isiniin jedha hordoftoota koo. Xumurree walitti deebina. Helumatu akkuma mana hojjechaa jiran isiniin jedha hordoftoota koo. Amma garuu yuutii fixuudhaaf ka'ee isiniin jedha. Kan asitti xumuree geechiseen jira. Amma immoo karaa maaliif deemna? Gaazii asitti qabatee jiran isiniin jedha kunoo. Gaazii qabsiisee hojjechuudhaaf jalqabuun edaa abidda kasala irrattis hojjetamuu hin danda'a. Garuu ani manatti hin jira waan ta'eef saaniin isa gaazuma dhuma irratti kan hojjedha. Yeroo iidaa akkas bichaadha. Yoo foon ta'e kan alatti hojjennu malee handaaqqoo ta'e rakkina hin qabu, manuma keessatti hojjenna. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Amma zayituuniidhaan kanan hojjedhu kanan irra dibee zayituuniidha jechuudha. Zayitii odoo hin ta'in zayituunii fayyadamanii zayitiis fayyadamuu hin dandeechan garuu warri barbaadan
maatiin koo hin barbaada waan ta'eef asirreessituun fayyadame. Naaf kunoo daradaraan jira. Hagamuun fixu garuu asirratti sibiila kanarratti hojjetamu ta'e daddafee bilchaata. Baay'ee fuudha inni kun yeroo tokkotti jechuudha. Asitti immoo lixii bukeechee chabbaatiin hojjechuudha jechuudha. Asitti chabbaatiidhaan nyaatama waan ta'eef amma chabbaatichaan hojjechuu muruun hedama lixii isaa muruudhaaf qophaa'an isiniin jedha. Chittiin daabboo xabbasaa asitti chabbaatii hojjechaa. Maatii baay'een qofa waaqayyo maatii koo xiqqoo hojjedhee hin gahu waan ta'eef kana hundaan hojjedha jechuudha. Beektu warri chabbaatii hojjetan warra maatii baay'ee qabdan akka ulfaatu waaqayyo jabina nuuf haa kennu malee ma dandeenya. Maaf akkas isiniin jedha. Asitti kunoo dachaasan jira hojjechuudhaaf chabbaatii jechuudha. Xaqalalaatan jira asitti. Waaqayyo ani chabbaatii hojjechuuf baraatee hojjechuu na wayya. Baraateetu natti tola daddafeen hojjedha waan ta'eefis inni kun garuu maaliif akkata hin beeku waan natti ulfaata chabbaatii kana hojjechuun yeroo hunda. Baraatee na wayyana. Asitti kunoo marree fixee jiraan isiniin jedha. Achitti immoo kallattaan kan qophaa'ee fi waan adda akkama shimbiraa adda akkama jechuudha. Shimbiraa biyya keenya waan hojjenna ammas yoo hojjenna jechuudha. Hambusiidhaan nyaatama asitti kun hundaaqoon qophaa'ee xabbafamtee geeffamte isiniin jedha. Garuu erga fixe asitti chabbaatiin hojjetamaa jira. Eelee lamattan hojjedhaan tonina jalaa gubatte xiqqoo ishee. Bakka sadiittan hojjedha waan ta'eef na jalaa gubate. Duuba gubate malee fuuldura waan jedhu. Kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota koo. YouTube chaanaalii kiyya laayikii sheerii gochuun dagatinaa. Asitti kunoo hojjedhee geessisee hin jira jechuudha amma. Asitti chabbaatiinis gahee. Asitti immoo hambusiin inni duratti shimbiraan daakkamee kunoo qophaa'ee salaaxaan muramee bahuudhaaf jechuudha amma karaa nyaatamuu deemuuf.